akka doolaara 500,000 kanaa miti. Horii guddaan taphatanni. Haye, abdi habibi, thank you so much. Haye. Muraasni beekaa namni muraasni sun nama san saaxiluu fedhu. Isaan wal baduun fedhan. So faranjiin namoota akkasii kanaan maal jetti scammers jettiin. Warroota dhokatanii duubaan taa'anii osoo maalummaa isaaniin argisiisin nama gowwoomsanii nama haqa namaatiin jiraatan jechuudha. Walumaa gala bobbaa akkasii ka qaban. Biyya Ameerikaa kana keessa warri guddaa ittiin beekame warra Naayijeeriyaati. Warri waan akkasii. Sanirraan darbee immoo warri hindonni illee ni jiran. Bilbiluma kana qabatanii taa'anii guyyaa guutuu telefoonuma kana irratti teessisaniituma manuma kan keetii kireedit kaardii keessi ergisiisan. Namni keenya baay'een amma viktimii akkasii ka ta'ee jiru lakkoofsan qabu. Abdi mangi thank you so much ulfaadha. Haye. Biyya kanatti waraqaa lakkoofsa namaa kennamu jira social security number jedhaniiti. Akkuma biyya amma namni hundinuu jirutti makiinaan taargaa qabdiimi. Ilmi namaa kunis taargaa qaba adeeroo. Taargaa kanaan beekamtaa lakkoofsa sani sirraa fuudhan bilbilumaan. Namni kee warra hospitaalarraa si bilbilee bakka akkanaatiin si bilbilee jennaan kennuma inni namni kennu. Yoo lakkoofsa sanaatti kennite lakkoofsa saniin si fakkaataniiti mootummaarraa waan fedhan argatan jechuudha. So namni keenya waan kana irratti baay'ee dammaqiinsa isa barbaachisa. Of eeggachuu isa barbaachisa. Useetuma waalle amanuun hin ta'u. Keessaayyuu intarneetii kana jechuun nama gabaa keessa qullaa dhaabate. Gabaa walakkaa dhaqee nama qullaa dhaabate argite osoo waa takka irra qaamni uffata isaa waa takka osoo nafarraan qabaatiin jechuudha. Maal nagaa jirtaa? Haye. So kan namni keenya godhuu qabu waa hunduma double check godhuun barbaachisa. Rakkataa gargaaruun waan jiraati. Suni hannaa miti. Suni waan ifa galaadha. Sadaqachuun wal bira dhaabbachuun haala rakkinnaatiin wal irkisuun waan karaa gargaarsa namoomaatiin haa ta'u waan akkasiisan hojjechuun bareeda. Garuu sunuu ta'ee biyya keessatti waan ta'e tokko siif haa himu. Lammiif waan jedhamu tokko dhageessee ammaan dur. Yeroo amma wayyaaneen nama fixxee jijjiirama maal jedhameetiin gabaan dhaabate sani lammiif jedhanii maallaqa guuraa turan. Maallaqa guddaa namarraa guuran. Ni yaadattee ta'e. Maallaqni sun kiisha nama dhuunfaa gale. Miliyoona gara 250 akkas ka ta'u. Fooqni jaalladhi yoo kana eebbisiise gurbaan. Tokko sani mootummaan isaa akkuma keessaa qaba. Maaf jennaani kaadiroota yookiin kaabinoota mootummaa keessaa nama ta'e walitti hidhatanii maaf mootummaa yoo barbaade jara sana poolisaan qabee maallaqa san funyaan qabee irraa fuudhuu hin danda'a. Waan harki keessaa qabaniif hin tuqan jara sanneen. Keer godhu tokko lammaffaa even biyyoota alaatittuu wanni maqaa gargaarsaatiin godhamu kun gariin questionable gaaffii keessa kan nama galchullee dhima jira. Saniifuu waan amma isin online irratti irraa dubbattan waa kanallee jedhee yoo irraa beekuu baadhellee wanna online kan irratti yoo namni tokko goyyoomee maallaqa isaa kenne nama santu hanqina nama sanii namni san waan jiru adda baafachuu malee durum osoo waan san hin kennin maallaqa san dabarsee hin kennin seetaap godhanii akka reefu obboleessi biyya tokko eenyutu dubbate as gubbatti dura si bilcheessanii karaarra si buufataniiti saniin booda ati goolii galtee jirta waan goolii galte as deebitee namaa waa jechuun rakkisa because abshaalumuu qabda qaroomuu qabda sammuu ta'etti fayyadamuu qabda yoo waan beekne nama waa beeku gaafa cubbuu miti rakkinnaa miti waa gaafachuun yoo garuu goyyoomte amma maaltu jira beeytanii gowwummaa osoo hin taane amma ana asli baafadhee maqaa kee kanaan yoo as duuba taa'ee nama bazabbaze atitti gaafatamta. So namni keenya asliin eenyu akka ta'e yogguun isaa walii barreessuu eegalu aslitti bilbilanii asli siitu nu katabu jira jedhanii si gaafachuu qaban right away fakkeenya gaarii si kennu fedhee dubbiin ta'e itti deebi. Dubbiin akkuma isin jettan qoratu maal jechuun adda baafachuun sirrii ta'ee garuu ilaalchi rifuujiin baqataa qabu ilaalcha qorachiisanii miti. I'm from Canada, guys. I'm from United States. Jennaan
Kalaas rabbii gaditti namni sun nu biratti amanama. Anamma birriin qabuufi malee silaalee akkuma jiraatti bar dhufee tokkummaan keessa yoo dhufee Adri, why you come to Canada or America? I wanted to surprise you, with you. I help you. Manamini now ani akati ilmote barsi vatu barbada akati ujirenya ke dijirte tiri chike sabatu barbada manamin. Don't worry, manamin yo ina nanjara. Manem bakawan ina background ina korachi sunjuru ilal chakakun ilal chakar manem mara kalchin. Even no Arabiya baka jirumi. Mootummaan nu bara ferraa isinii goree isin gaabbata ka Ameerikaano himatta Kanaadaa Awustiraaliyaa innan barisin warra qursii miliyeena iraada tokko miliyeenan isin affeeraa ture maaliif wal somna mana isinii kenna lafa isinii kenna bakka hojii isinii bana ilaalchi mootummaan diyaaspooraa qabu yoo hin beeytanii jechuudha. Diyaaspooraa mootummaan amanu baqataan waan hin amanneef hin jiru amanuu qofaa miti. Baka namni biyya baqaa jiru ka bakka akka tokko akka waan itti amana wayisitti diyaaspooraa laalu jira sigalee hin shakku jechuu baqataan kana keessa nyaadhama namni maaliif fuucharii isaa laala fuucharii boru biyya kana keessa bahee uf jijjiiraa jedhu san laala malee waa'ee shakkii birrii tan achi nyaadhama minaamin sana hin laalu gizee asii achi waan amma namni achi jiru akkuma baradoo kanarraa ujala harsanitti yoo asii achi diyaaspooraan sun waan doolaarii kana lafa haru birrii doolaara 10,000 waa takka ittiin fakkaanne itti fakkaata kana barra koon jiru amma hubattanii sagaleen hin jiru. Hin dhagamu. Yoo harkatti qabadha. Maaltu jira seete asli suni hubannoo namaati. Hubannoon nama hundaa tokkoo miti. Namni biyya alaa jiru kuni biyyuma fedhe haa ta'u biyya isaatii bahee biyya sadaffaas biyya lammaffaas haa ta'u jiraannaan biyya afuraffaas ka jiru biyya isaatiif nama isaatiif ni quuqama ni yaadaa garaa laafaa gargaaruu fedha sun dhugaadha. San irratti walii gala. Laakiin hundi tokkoo miti. Gariin alayyuu jiraatee ka ummata biyyaa bazabbazutu jira. Obboleessa kiyya. Biyya alayyuu jiraatee ka ummata biyyaa bazabbazutu jira. Akkamittiin aan jedha. Amma isin yoo diyaaspoora irratti yaada kennatu barbaadan diyaaspoora walitti bu'uun barbaadu birrii qabaadhee na nyaatanii mina gabbaa warra nyaatame rabba qesaanii haa deebisu. Bira darbina ati mala bareeda godhatte dhiisne biraa dabarroyye jijjiira ajandaa sanurraa jijjiiri bareeda dhugaa jirte rabba qesaanii haa deebisuu fi anti yaabuu waan qabu wani na nyaatanii jiru mina gabbaa. Bareedaadha. Amma dubbii asliitii fi dubbii disenkingiitii miti. Dubbiin namni biraallee akka nyaatamne akka namni of eeggannoo godhu amma ka dubbii onlaayinii irra nyaatamte saniif dubbii tana kaafne beektaa. So daaspooraa ta'eedhaa fi hundin amanamu. Hundillee shakkamu. Kanaaf namni keenya yogguu tiraanzaakshina akkasiisan amma beekii ati gizee anta dhuftee jala kana makiinaa diimtuu ol darbaa xiyyaara ol darbaa leenca ol darbaa giiftii garagaraa birrii kee baaftee naa kenna karaa keessaa dhuftee asli I wanted to help you yoo naan jette akkamis shakka for example fakkeenuma gabaabaa ingiliffaan asli I wanted to help you yoo naan jette akkamis shakkaan shakkuun sittiin jabaata laakiin shakkuu fi adda baafachuunis ni jirti kaa. Akka xiyyaara qaba bazii xariiq no. Har'aa kenne namutaa kenna. Diyaaspoora haaroo akkana salaama gaafadhu asli. Baay'uma Arafaatoo eessa jira? Arafaat. Haji Arafat, assalamualaikum. Abo diaspora gifti kana ka sababa isin gifti kana tani isin wololu ibne akkati waan keessa dubbatu isarra mina inat diaspora no kal jala ciciisu kunin hidhatta jala tateetti hundisi suura jala takkata kana soo gaddeebisee raggata akka garraaba tokko Arafaatu akkam nagaa asli akkam
Fayyuma. Jirta. Eessa jirti? Wallahi amma ruumi marafan jira. Arafat Illee bakate. diyaasbooraa ta'e sila Hasan. Hey, Wallahi. hin agarre filannoo Trump irratti mircaa boordii ture bar. Hin galle udda bade. Maal badama akkamiin bada Arafat na badu miti barkaraa seeraa xiyyaaraan deeme. Walgahii deemtee achumaan haftee sila Arafat. Lakki bo. Seerumaan deemen. Akkasi miti salaanaa akkasi keessaa qabeessi baasee. darba kalaas. Tiraampi warra viziitii dhaqee achiin hafe, warra koonsartii dhaqeetiin hin hafe, warra ilma ofii dubbisuu dhaqe, warra kida minaaminii kanneen gurra qabeetiin galuudha osoo inni gurra qabeetiin darbine daddafi yookiin gara Kanaadaa deemu. Arafaatiin hin tokko waati hundaafuu keessaan haasa'ii garuu galmee diyaasporaa keessatti galmeessi asli. Ay, ani sin lamaan ga isin naqayu ega biyya faranjii jiraattan waa ol kennaa koofiya malee taatu maqaa keessanii. Wanti hin jenne egaa ani baank akkaawuntii baafachuudhaaf umriin kenna hin genne xiqqoo bara yeroo namarraa fudhata. Wattu gabboo kamaal wanni ati asirra ciimtuu. Gaafa leebiliin kee lakkaa deebi. Arafaatu akkamati? Nagaa asli. Jirta? Akkam bannaati maa diyaaspooraan taane qo'ate. Ay Arafaati. Sila anaa kana hin beeku wallahi na dhibde. Jirta? Booda keessaan sii bilbila jedhi. Wallahi waanuma isin yaada nama biyya alaa jiru kana akkuma yaadni ati dura kaafte sun beekta yaaduma dhugaati. Guyyaa tokko waanuma na mudate sitti ma taa'ennee ramadaana beekta I think ramadaana. Keessaa raasama dhisi diyaaspoora walitti bu'uun barbaadutu yaahuu biyya kana keessatti du'e. No, waan diyaaspooraatii miti jechuun ilaalchuma namaatiif jedhe nama wayii biyya alaatiin adda waleeti. Abboo rabbii jedhi nama miskiina meeqa gargaaraa ooltaami adaadaatiyya takkatti hospitaala seenee birrii borga nama sii galcha akkaawuntii kanarra birrii agana naa galchi rabbumaa jedhi naan jedhe. Ayyaanatti ergi jedhe. Hin galchee fi wayita wayitaan iskiriinshuutii itti erge ka baankii slip wannaa baankii risiitii baankii. Galatoomee dee bilook na godhe. So biyya alaa jechuun waan addaa miti nama biyya yoo tokko laalte tarii nama hin arginiif dhugaa fakkaachuu dhabuu mala. Namni namoomuma malee ati biyya alaa jiraateef biyya keessa jiraateef illee qabeenya hin qabu. Biyya alaa jiraateef biyya jiraateef illee namooma hin qabu. Noormaalii namni namooma qabu bakkuma hundaanuma jira. Qabeenya miti bar imaana dhaba. Namni kenna nama waa itti kennu san keessattuu nama waa waliin hojjetu san laallachuun dhugaadha akkuma teette namni kenna nama biyya alaa jiru kana keessattuu warra lixaa kana baay'ee bakka warrummaan lixaa kun yoo bira geettee laalte garaasi nyaata innu deeggarsa barbaadu baay'ee jira. Arafaat dhiisi diyaaspoora walitti na buusini rabbi jedhe laa ilaha. Deeggarsa maal barbaada? Akkam seenaa Free food, are you now free food? Free food jira deeggarsa maal barbaada? Mootummaa yoo ni dalagaa jedhe free food kennaaf. Dhiisi iccitii kenna barate ganii diniin jarri kun ilillii fi ayiskiriimii akkattuu kennuu deemarraa kutti. Dhiisi. Dhiise inshaallah akkami ati bakka hin dhufta samoona inshaallah du'aayii sii goosifna. Hayyee. Hasan Kanaadaa jira akkamitti wannaan qabu jedharee kaardii akkamitti dhabaa waa baqataa ta'e sobeetuma malee. In soba doonyi kun doonyi gastii kiyya seenu gurra qabee gad darba amma achi osoo inni dalagarra ari'anii haga inni giiftii kennuu eegalutti gastii kiyyatti hin deebisu.